ስንከራከር መጨረሻ ላይ ከናንተ ጋራ ከምታገል ከኢየሱስ ጋራ ብኖር ይሻላል ብዬ ወጣው። እግዚአብሔር ሆይ እኔን በጣም በድለሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። ነጠላህን ለብሰህ መስጂድና ዓርብ ዕለት ትሄዳለህ። ሰው አስለቅሰህ ዳ አስለቅሰህ ወይ መስጂዱን ተው ወይ ክፋትን ተው። መቃባ ከነልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀቶ አሜን። ከበጆምቶታ ፊ ጃለተምቶት ማቲወን ዋቀዮ ኦርዶፍቶኒ ቻይናኒ አንጋሉ ጎሚዳ ጆለን ተዋይዶ በካፊ ለፈጅርተን የተነገኘ ዋቀዮ ሲኒፋ ባየ ተከምዱ ለለኒ ነው ዋቀዮ ፋቶ ነጋኮት ኦፒኬኛ ጉያ አራቲ ከወል ይላሉ። ስንከራከር መጨረሻ ላይ ከናንተ ጋራ ከምታገል ከኢየሱስ ጋራ ብኖር ይሻላል ብዬ ወጣው። ወልሙርሚኔ ኡመረቲ ሲንፋና ሙርሙዳ መና ታገሉዳ መና ኢየሱስ ፋና ጅራቸው የጀዴትና በይ ነመከነ ይውላልተን ያደ ሳረት አካታ ወፈና ሳይውላልተን ክርስቲያን በቃ ቆቢ መነ ክርስቲያናኪ ውፈና መነ ክርስቲያናኪ ውፈተኒ ባይዮሊን ኢሳኒ መነ ክርስቲያናኪ ያዲጉዳ መነ ክርስቲያናኪ በሌሱዳፍ ከያደር ጅብ መነ ክርስቲያና ገሩ ህንበዱ ከሌሰስ ዮዲት ጉዲት አመድ ግራኝ ወረጀደመን በተስካና ከን ጎባቱረን ቤተ ክርስቲያን በሌሱዳፍ ክርስቲያኑ ተበሌሱዳፍ ከን እጅቻ ቱረን በተስካና ፊ ክርስቲያን በሌሱ እንደንደኝ ገሩ ኦፊሳኒ በደን በተስካንደ በረበራ አንጅራት ኢሳን ገሩ ደርበኒ በረበራቲን የሮቲ ገሩ ቤተ ክርስቲያን በሌሱዳፍ ከን ያደን ክርስቲያኑ ታሪያችሁ ከን በርባደን ዱኒከው ሲንፋና ሙርሙድ አመና ኢሳን ፋና ከረከሩ አመና ኢየሱስ ወጅን ጅራችሁ የጀዴን በሄ ኢየሱስ ኤሰጀራ ኢየሱስ የቹን ኤኙላ ምን ክርስቲያና ከኛ ከልሽናመን ኢየሱስ ጀቹን ፈይሳ አዱኛ ጀቹላ ሁንዱ መከንደንደው ከሌሰ ከንቱሪ ያራስ ከንጅሩ በሮተራ ደበርሴ ከንጅራቱ ዋቀዮ ዳህኒ አመንታ ከሰት ወንቴ ነሞ ሞርሚሲሱ እንጅሩ አመንታን ከንት ጅራተኒ አመሌ ነሞ ወጅን ከንት ወልሞርመኒ ፊ ነማላለኒ ከንት አመነንት ፋይዳ ፎኒ በርባዱ ዳፍ ቆፈ ወረባንቱ ሐረ ዴቢኤ ኢሳን ፋና ቦርሙዳ ኤኙ ፋና ነምኒ በተስካና ከሰት ሞርሚ ካሱ ጅራ እንጁ ነምኒ ማአመንቴ ነምኒ ማማርፈቴ ማበርሲስተ ጀዴ ካሱ ጅራ እንጁ ገናን ዋቀዩ ሳፍ ላተምናን ቁልቁሉማ ቀባነን አከሴረ መነ ክርስቲያና ፊ አከ ወንጌል ልጅዱት ጅራነን ነምኒ ነማ ተወረከሩ እንጁ ነምኒ ነማ ሞርሙ እንጁ ከነማ ሞርሙ ዮጅራቴ ከኑ ሞርሙ ዮጅራቴ ኦጂ ኬኛ ጋሩማ አንቀምኑ ዮቴ ጩቡ ከይስ ጅራና ዮቴ ሴረ ወንጌላ ጨብስኔ ረዮቴ አቦሚ ዋቀዩ ዲግኔ ረዮቴ ከኑ ሞርሙ ሰገሌ ዋቀዩ ከኑ ሞርሙ ኦፊ ኬኛቱ ያደ ኬኛ ደበሌ ነምኒ ነማ ሞርሙ ቤተክርስቲያን ከይስንጁ አከዋን ነምኒ ሳሞርሜ ዮኪን ኢሳን ከረከሬች ከይሳ ባሰት ደንኑ ከንዱበቻሉ ምቲ ኢሳን ፋና ሞርሙ ዳው የኢየሱስ ፋና ጅራችሁ ወየ ጀዴን በሄጀ ሜ ማልበ ካዮን ሳማል አፋን መሳራ ደገ አንድ ሚሽን አለኝ እኔ በየገዳሙ በየደብሩ በየአድባራቱ ሰዎች አሰማርቻለሁ። ገና ብዙዎች ይመጣሉ። ገዳማ ገራገራት ቤተ ክርስቲያና ገራገራት ነሞታ ቆጴስራ ሰዎችን አሰማርቻለሁ አለ። ነሞታ ገረሰንት ኤርጌራ ማሊፍ ኤርገነምልኩ ላላ ወሬን ታድሶታን መናፍቄ ወርታኒ አከሚቲ ነሞታ አከሳን ቀበተን ካዮንኒ በሄፈስ ኬሳ ኦፊሳ ገኔ ዋቀዮን አከገነ ነሞታ ቅንዴስ ዶጂሳ ማለ አመንታ ሚጥነም ነው በተስካነ ገዳማ ገራገራት እዱ ገራገራት ነሞታ ኤርጌራ ቆጴስራ ማልከን ጎደን ነሞታ ደጎጎርሲሰኒ ገረ ቸርችች ከፍደን ገረም ኦፊሳን ጀረንቲ ከንጌሰን ገረ ዱጋን ከመ ጀደኒ ወሶዳን እምባሲን አመነም ኩን ዱጋ በሬን በየሶ ጀዴ ዩኪንሙ አማኔን ከነዳ ጀዴ ሶም በየ ጀዴ ጋርለት ገሩ ሳንፋና ሙርሙዳው ማና ጀዴን በየ ሙርሚን እንጅሩ በተስካና ጌስ ጀልካ በካስ ሀመም ሞጀ እዶ ገራገራት ነሞተ ከንዳ ይሰራ ነሞተ ከንፍደን
Gana baay'inna baay'inni faayidaan qabu. Kabzaatu ጥራት ይሻላል. Baay'ina rakkoo xiqqoo qulqullina qabu wayya. Ani waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e. Isinis qulqulloota ta'anuun jedhe malee waaqayyoon baay'ina keenya irra waaqayyo ko gatiin qabu. Kuma dhibba lama taane miliyoona taane cubbuu keessa jiraanna yoo ta'e, yakka keessa jiraanna, seera wangeelaa cabsine irra yoo ta'e, akka waaqayyo jedhutti hin jiraannu yoo ta'e, baay'achuun keenya maal gatii qaba? Titiisni baay'atteedhaaf qodaan buqqefattuun. Baay'ina waan taane mootummaa waaqayyo galuu hin dandeenyu. Qeesii waan taaneef, luba waan taaneef, waan barsiisneef, namoota fuuldura waan dhaabbanneef mootummaa waaqayyo dhaaluu hin dandeenyu. Kan mootummaa waaqayyo nu dhaalchisuu danda'u, mootummaa waaqayyo kan nu galchuu danda'u hojii keenyaam gaarummaa nuti hojjennudha. Kanaafuu ani jedhe namni kun namoota iddoo garaa garaatti gadaama fatas kana garaa garaatti ergeera. Ganaa baay'eenna, ganaa namoonni sassaabamanii dhufuu jedhe. Kan sassaabamanii dhaqani, kan achi deeman maaliidhaaf deemu? Nuti warra biraadhaaf hin dubbannu. Warreen mana kiristaanaa keessaa baatanii deemtan, warreen mana qulqullummaa gadhiistanii deemtan, kan isin mudatu yoo jiraate, arguu kan deemtan yoo jiraate, kunoo isa kana ilaalaa. Laki karanaawwe jettee yoo ni baatate ofii keedha filannoon kan keeti. Namni si daangeessu hin jiru. Namni kamuu amantaa gaafa amanu fedhii isaa irratti hundaa'ee amana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos matsaaquudhaan maal jedhe fayyuu barbaaddaa jedhe. Fayyuu kan barbaadu karaan dhugaa ishii kam akka taate addaan baasee duu qabu. Amma mee maal barannaa sirraa? Viidiyoo kanarraa mee maal nu barsiisa? Namoonni walitti qabamaniiru. Mana waaqayyoota jedhanii walitti erga qabamanii waaqeffachuu dhaqan, waaqa galateeffachuu dhaqan. Paasteroota kanarraa warreen tajaajiltoota jedhaman kanarraa maaluma barannanii? Maalidha barnoonni yookiin ergaan inni dabarsu kamidha? Namichi inni duraa isaan faana karakkaruurraa jedheen ba'ee erga ba'ee booddee immoo kan raawwatamu kunoo isa kana. Kanaafuu waan barbaadetti amanuu mirga isaati, mirga namaan dhiibnu. Garuu warreen mana kiristaanaa keessaa osoo hin hubatin, maalummaa mana kiristaanaa fi macaafa qulqulluu osoo hin beekin, nama laaltanii fannoo keessan kuttanii baatan. Waaqayyo gooftaan guyyaa 48tti mucummaa kan isinii kenne mucummaa sana gantanii kan baatan. Addaamii fi Hewaan gorsa daabiloosin dhagaanii fudhatanii akkuma bahan, isinis immoo gorsa kana fudhattanii yoo baatan kan isin mudatu isa kana. Hafuurri qulqulluun akkana nama hin godhu. Sagaleen waaqayyo akkana namarratti raawwatu. Hafuurri qulqulluun iccitii dhokataa namaa ibsa. Hafuurri qulqulluun warra dhukkubsatan fayyisa. Hafuurri qulqulluun kennaa duraan hin qabnellee namaa kenna malee walla mana ariisisu. Akka bineensa kuruphee qabachuudhaaf kaatu, akka adurree hantuuta qabachuudhaaf kaatu, mana keessa wal ari'uun kiristaana jedhamanii iddoo tokkotti warra walitti sassaabaman waaqeffannaadhaaf warra dhufan irratti baacuun gatii isaa ilaala. Kanaafuu nuti warra biraa jechaan jiru. Warra as keessaa baanii achi deemna jettan kan isin mudatus makanadha. Kan biraa maalidha yoo jettan ganiinsaatu isin mudata gaafa as keessaa baatan. እግዚአብሔር ሆይ እኔን በጣም በድለሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እኔን ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። ጌታ ምስክርህ፣ እኔ አንተን ይቅርታ አልጠይቅም። አንተ እኔን ይቅርታ መጠየቅ አለብህ። እግዚኦ ማረና waaqayyo akkanarraa nu haabasu. Namoonni beeknerraa, amanneerraa, wangeela qulqulluu baranneerraa, hubanneerraa, ni barsiisna, ni hubachiisna jedhanii kunoo waaqayyo irratti ka'aa jiran. Bara dhumaa akka ta'e sirriitti nu hubachiisa inni kun ilaalaa. Sirriitti hubachuu danda'u sirra jiraata kiristaanotaa. Waaqayyo jedhe anaan namii teetta jedhe. Kanaafuu ana dhiifama na gaafachuu qabda. Ani dhiifama siin gaafadhu jedhe. Gaafa mana kiristaanaa keessaa baatan, qulqulloota gaafa gantanii baatan, qulqulleetti dubaruu maaramii araarsitu jettanii gaafa dhiistanii deemtan, fannoon gooftaa hin barbaachisu jettanii isa Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 14 irratti ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos malee waan biraatiin of jajuun narraa aafagaatu jedhee dubbate. Gaafa kuttanii dhiistanii baatanii kan isin mudatu ganiinsa.
warreen ganan ofii isaanii gananii isinis akka gantan barbaadu. Akka isin waaqayyo wal argitan miti kan barbaadan. Akka isin waaqayyo wal hin argine barbaadu. Ani dhiifama sin gaafadhu jedhe. Ana miitettaa jedhe. Kanaafuu dhiifama na gaafachuu qabda jedhe. Wadhaa kiristaanota. Warreen akka kanaatu dachee kanarra jira laala. Kanaafuu nageenyi dhabame tasgabbiin dhabame maaf jedhama. Nutoo silaa kana keessa jirra laa cubbuu guddaa amma kana ga'u keessa jirra. Eenyutu waaqayyoodhaan mormee mo'atee beeka. Eenyutu waaqayyo eessa akka jiru jaan argee beeka hin jiru. Waaqayyo na baddalteettaa jedhe. Namii ta'e. Kanaafuu dhiifama na gaafachuu qabda jedhe. Waaqayyaa gooftaa dhiifama isaanii godhi jedhe. Dhiifama isaaniif haa godhu waaqayyo. Qalbii Liidiyaadhaaf kenne. Amantaa Liidiyaadhaaf kenne. Qalbii jijjiirrannaa isheedhaaf laate waaqayyo isaaniif haa laatu. Macaafa qulqulluu irratti yeroo darbee dubbisneerra. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti gaafa ilaallu waaqayyo irratti akka kaaniif afaan isaanii kennameera jedhee macaafa qulqulluu irratti dubbateetu. Waaqayyo irratti ka'uu kan caalu hin jiru. Bara dhumaarra geenye jira. Yeroo sanatti of eeggadhaan hin jedhu. Yeroon itti of eeggachuu qabnu ammadha. Yeroon itti gara waaqayyootti deebi'uu qabnu ammadha waan ta'eef kiristaanota eegaa warreen akkanaa duukaa yoo kan buutan taate kunooti gatii isin argattan isuma kana. Ganiinsadha kan isin argatan. Waanuma jalqaba dhagaa turtanii fi waanuma jalqaba argaa turtan kaayyoon isaanii isa kana ta'uudha kan isin beektan yookiin immoo barattan. Macaafni qulqulluun maal akka ta'ee fi gara mootummaa waaqayyootti akkamittiin galuun akka danda'amu miti kan isin hubattan. Dhiifama na gaafachuu qaba waaqayyo jettanii dubbattan gaafa asii baatan. Gaafa asii baatan kan isin argitanii isuma kunoo amma argaa turtanii. Isinitti immoo barbaachisu ija keessan hin argitanii. Kanaafuu of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaafuu kiristaannis amantaa biraas kan hordoftan ortodoksiis kan taatan hundi keenya maaltu nurraa eegama maal gochuu qabna viidiyoo itti aanu dhaggeeffadha isa kana gochuutu nurraa eegama. ነጠላህን ለብሰህ መስጂድና ዓርብ ዕለት ትሄዳለህ። ሰው አስለቅሰህ ድሀ አስለቅሰህ ወይ መስጂዱን ተው ወይ ክፋትን ተው ወይ ቤተክርስቲያኑን ተው ወይ መርዝነትን ተው ወይ ቸርቹን ተው ወይ ተንኮልን ተው። ከናዳ ከኑራይ እየቸ ቦችሳ ዱጋ ጀልሳ ዱጋ ደብሳ ጅማታ መስጊዳ ከንደይማ ነጠላ ውፈተኒ ነመሚዳ Namanya iga nama dhangalaasaa dhugaa jabsaa bataskaana kan deeman. Dhugaa dabsanii wangeela dhiisanii waa'ee ofii isaanii kan lallaban gochaa daabloos charchi keessatti kan raawwatan warra akkanaas ni jira. Yookiin hammeenya kana dhiisuu yookiin bataskaana dhiisuu yookiin charchi dhiisuu yookiin masgiida dhiisuu bakka amantaan abbaan barbaade waan barbaade itti amanu. Garuu hammeenyi raawwatamaa jiru jireenya mucaa namarratti miidhaadha. Ammeenyi amma sin argitan adeemsa amma sin argitan kun dhuguma waliin hin deemu. Kun gochaa wangeela faana deemu miti. Yookiin bataskaana dhiisuu yookiin charchii dhiisuu yookiin immoo ammeenya kana dhiisuu daba kana dhiisuu karaa dhugaarraa isa fagaatanirraa deebi'anii gara dhugaatti deebi'u. Waaqayyoon dhiifama haa gaafatu yommuu jedhamu illiinaa namaatti sammuu namaatti maaltu dhaga'ama. Garuu waaqayyo akka hojii keessanitti aammattanii jedhe akka facaafattanitti aammattanii jedhe waaqayyo akka facaafattanitti galfattanii jedhe eenyumtuyyuu akkaataa hojii isaatti gatii hojii isaanii argata. Garuu nuti immoo kan beekuu qabnu karaa dhugaarraa akkamittiin akka deddeebi'uu qabnu beekuun barbaachisaadha. Namoonni tokko asumaan dhaamsisni isinii dhaamu xumurarratti abalu barsiisaadha, abalu qeessidha, abalu daaqoniidha, Paappaasiidha, monokseedha, akkamittiin akkas godhaa, akkamittiin akkas ta'a, erga inni akkas ta'e amantaa maaliitu jira jettanii amantaa keessanitti dhugaatti wangeelatti waaqayyotti kan ceephataan jirtu. Nama sana miti isinis iyyuu dogoggortaniitu. Maaliif yoo jettanii nama laallee miti kan deemuu qabu. Laaluun immoo ni barbaachisa yoo ta'e Saaxanaa'el jalqaba maal ture? Hangafa ergamootaa ture. Ni kufe. Daabiloos ta'e, seexana ta'e, diina waaqayyoo ta'e. Yuudaan maal ture? Duuka buutu 12 keessa isa tokko ture. Aangoo lubummaa nama qabu ture. Ni kufe. Kanaafuu taadaa seexanni iyyuu kufeeraam. Saaxanaa'el iyyuu kufeeraam. Yuudaan kufeeraam. Baay'ooliin isaanii kufaniiru. Taadaa isaan kufan jennee wajjin kufuu qabnaare. Isaan badan jennee wajjin baduu qabnaare. Phexros akkuma namaatti dogoggoree hin deebi'e. Nuti nama laallee deemnu osoo hin taane waaqayyo laallee deemuun qaba. Dhugaa laallee deddeemuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu warreen nama laaltanii deemtan, warreen dubbii namaa dhaggeeffattanii deemtan, dubbii namaa miti, wangeela dhaggeeffadhaa. Nama miti, waaqayyo ilaalaa.
soba miti dhugaa duukaa bu'aa jallina miti qulqullummaa irratti dhaabbadhaa hammeenya miti gaarummaadhaaf dhamaa dabaaf osoo hin taane qajeelummaa duukaa bu'aa gaafa sana waaqayyo argattan gaafa sana waaqayyo wal argitan dhugaa argattan gaafis hin gaafattan deebisanii deebi'e nama laaltanii yoo deemtan jalloota laaltanii yoo deemtan karaarraa baddan karaan dhugaa isin jalaa bada jaaman jaamatti karaa agarsiisuu hin danda'u lamaan isaaniiyyuu wal fudhatanii badanii dhe wangeela kanaafuu nama laaltanii kan deemtan yoo taatan namni sun hamaa yoo hojjete hammeenya isaa laalaa waan deemtaniif isin hammeenya keessa jiraattan kanaan booddee namni suni gaafa wajjin duutan gaafa inni qileebuu wajjin qileebuutan kanaafuu nama laallee kan deemnu osoo hin taane waaqayyo laallee dhugaa laallee deemuun barbaachisaadha yitsannutin asibuu naalle warra ciman ilaalaa jedhe malee warra kufan ilaalaa hin jennu Diabolos ni kufe Saaxanaa'el ni kufe ergamaan waaqayyo qulqulluu Mikaa'el ni ka'e ilaalaa Yuudaan ni kufe Yuudaan ni du'e Maatiyaas immoo ni ka'e kana wangeelli keenya kan nu barsiisu warra kufan osoo hin taane warra kaan ilaaluun barbaachisaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra oole diinni immoo isa qabuuf deeme inni immoo isa kuffisee ilkee du'aa cabsee du'a jalaa nu baasee jireenya nu kenne nuti kan laaluu qabnu jireenyadha wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti waaqayyo tokkicha isaa hanga kennuuf itti akkasumatti biyya lafaa tola jaallatee jaalala waaqayyo laaluu qabna malee jibba namaa laaluu hin qabnu gaarummaa waaqayyo laaluu qabna malee hammeenya namaa laaluu hin qabnu dhugaa waaqayyo laaluu qabna malee soba warra jallootaa laallee dhugaa bu'uu hin qabnu maaliif yoo jettani hundumti isaaniiyyuu waan uumamaniif qaban amma maaliif warra dhugaa bichaan jiraachisne warra sobaa maaliif hin banne jettanii yaadina macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 irratti waaqayyo waan hundumaa waan uumeef qaban jalloota iyyuu guyyaa firdiitiif uume kanaafu warreen firdiidhaaf uumaman jiru warreen mootummaa isaadhaaf uumaman jiru warreen dhugaadhaaf uumaman jiru warreen sobaaf uumaman jiru warri galateeffannaadhaaf uumaman jiru warri arrabsoodhaaf uumaman jiru warri jiraachuudhaaf uumaman jiru warri baduudhaaf uumaman jiru kun akkuma argitan waaqayyo irratti warri kaan ni badan dhumni isaanii garuu afaan ittiin waaqayyo arrabsan abaaran isaaniif laatameera eenyurraa Diabolos irraa seexanicharraa jawwicharraa abbaa isaanirraa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti isin kan waaqayyo miti kan abbaa keessan isa sobaati kan Diabolosidha inni jalqabarraa jalqabee sobaadha jedhe ajjeesa lubbuu baasa dhiiga dhangalaasadha isin immoo isarraa barattan kanuma isaati jedhe kanaafuu nuti kam duukaa bu'uu qabna waaqayyoon duukaa bu'uu qabna dhugaa duukaa bu'uu qabna malee warreen jallootaaf hamoota duukaa bu'uu hin qabnu viidiyoo har'aa baay'ee akka barattan abdiin qaba yeroo itti aanu viidiyoo kan biraatiin akka walitti deemutti nagaan tura wasfaat